Guyyaa kana irraa kaasee kan saaphaa jaalala jedhamu saaphaa jaalala jechuudhaan moggaafame sababiin kan ta'uu danda'e leencaa digdamii afurii bakka takkatti gumaachuudhaan kan ta'uudhaan akkasuma immoo gosti tiimii jaallatee jirtuuni akkasuma immoo tiimii Carcarino jedhamu hedduun kompiitoonni hedduuni. Carcarino jechaan aadaan kashaf kaanis galaan ibsa abbaa jaalalaa jechuun dhuguma mucaa jaalalaati jaalala kanaaf jechuudha. As irraa seenaa gargaarsaa keessatti nama yeroo jalqabaatiif leencaa 24 buuseedha. Dooktara Jaalalaa jechuun akkasuma maqaa dooktarummaa kannaniif fi galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechaa Carcarinoo fi Ghost Family ulfaadhaa akkasuma ilmaan Oromoo kutaa 11 isin jaalannaa isin kabajna galatoomaa.